Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyya nagaa keessanii har'aan kana sign up notation in the partial sum kan jedhu ilaallaan qotumuraatti nafaan abbaan affeerraa kiyya viidiyoo kana yeroo jalqabdan like share gochuun irraanfatina. Sekshinii darban keessatti waa'ee maal ilaalla individual sequence ilaalla jechuudha. Amma garuu immoo individual sequence san maal gochuu adding individual sequence san ilaalla jechuudha. Fakkeenya AN dha yoo nu kenname general termiin kenna AN dha yoo nu kenname isa kan maal goona add goona jechuudha. Inni sun maal jechuudha the sum of first n term jechuudha. All called partial sum jennee waamna jechuudha. Walitti edaana jechuudha. Fakkeenya haala gadii kanaan kan nu kenname kana n haala kanaan nu kenname A1 nu kenname A1 irratti A2 A1 A2 A3 yoo nu kenname aftu AN yoo nu kenname general term yoo nu kenname A1 plus A2 plus A3 jennee haala kanaan dhaabtu AN jenneetiin itti fufneetiin add goona jechuudha. Isa kana adding kana ilaalla jechuudha. Karaalee sasalphoo bebeekamoodhaan ilaalla jechuudha. Waliin hanga xumuraatti sirriitti nu hordofaa isiniin jira. Okay. Fakkeenyaaf S1 jechuun sum jechuudha. S jechuun eda'ama jechuudha. Sum jechuun sum1 jechuun A1 dha. Sum2 jechuun A1 plus A2 jechuudha. Sum3 jechuun A1 A2 A3 jechuudha. Haaluma saniin itti fufa jechuudha. Sum-n jechuun adding all individual term up to n jechuudha. Walitti eda'u jechuudha. Inni kun haala kanaan ilaalla. Fakkeenyaaf find the sum of first 5 natural number jechuun 1 irraa ka 1 plus 2 plus 3 plus 4 ka jedhu kana walitti edaanu plus 5 walitti edaanu lama meeqa walitti 15 dhufa jechuudha. Edaamni isaa 15 nu dhufa jechuudha yoo edaanu haala kanaan isa kana jechuudha. Kan biraa immoo masumarra sum 10 natural number that are multiple of 3 jedha. Multiple of 3 jechuun 3 eda'u 6 eda'u 9 eda'u jedhe hanga eessa hanga 30 itti fufa jechuudha. Kun meeqa ta'e 165 dhufe jechuudha. Yoo edaanu walitti yoo edaanu akkas dhufe. Okay, kan biraas immoo 3n general n termiin kenna 3n minus 5 n iddoo n kenname meeqa buusnu 3 times 1 yoo buusne minus 5 meeqa nu dhufa minus 5 inni nu dhufa 3 minus 5 jechuun minus 2 nu dhufa. Okay, minus 2 argannee jirra. Akkasumatti termii itti aanullee termii itti aanu 2 yoo kan itti buusnu taate 6 minus 5 meeqa 1 dha. Termiin itti aanu 1. Akkasumatti kun deemee termiin jaha barbaade nuun jedhe first 6 term sum first 6 term nuun jedhe isa kana walitti eda'uudha. 10 term yoo nuun jedhe illee kun haaluma saniin wali edaaneetiin isa kana kenna jechuudha. Haala kanaan edaaneetiin kenna. Okay, mee fakkeenya kana ilaallu. Fakkeenya kana sirriitti na hubadha. Fakkeenya kanarra general termiin haala kana yoo nu kenname termiilee akkanaa kan akkamitti edaana kan jedhuudhaaf atteeshinii guddaa asirratti naa kennuu qabdan jechuudha. Termiin akkanaa kun exersaayisii keessa amma gara booddeetti sirriitti termii kana fakkaatu. Okay, jalqaba irratti maal goona waan itti agalchinu mee waan yoo itti galchine 1 over 1 jechuun 1 dha minus 1 over 1 jechuun 1 ta'e 1 minus asitti 1 yoo galchinu taate 1 over 2 dha. Plus jennaan itti fufna. 1 yoo asitti galchinu taate 2 yoo galchinu taate sorry 1 over 2 termii lammaffaadha jechuudha. 1 over 2 plus minus 1 over what 1 over 3 jechuudha. 2 asitti yoo galchinu taate 1 over 3. Okay, termii asitti 3 yoo galchinu taate 1 over 3 minus 1 over 4 akkas jedhaa itti fufa jechuudha. Okay, amma kana mee asitti irraa balleessinee haa ilaallu. Plus jennaan ammallee 4 yoo galchinu taate 1 over 4 minus termiidha jechuun minus 1 over 5 itti fufee 99 jennuun 1 over 99 minus 1 over 100 jechaadha. 1 over 100 dha. Okay, asirraa kaanee kanaafi
kuni wal balleessaa 1/3 fi 1/3 wal balleessaa 1/4 fi 1/4 wal balleessaa masaanuu walii waan ta'e hanga asii wal balleessaa kamtu hafa asitti waanitu hafa jechuudha. 1 minus 1/100tu hafa jechuudha. Kanaafuu kana walii hawaaxaa isaa fudhannee 100 hir'isuu tokko meeqa 99 irra dhibbaa jechuudha. Kana jechuun duwwaa 99 irra dhibbaa jechuun duwwaa tuqaa 99 jechaadha. Duwwaa tuqaa 99 deebiin isaa jechuun duwwaa tuqaa 99 inni 99 jechuudha. Okay. Tarmii inni barbaadi kan jedhu tarmii inni yoo ka barbaadnu ta'e salphumatti barbaadna jechuudha. Isa kana deemnee hanga inniitti yoo ka deemnu ta'e hundaa deemneerraa amma deemnee hanga eessatti deemna 1/n minus 1/n plus 1dha jechuudha. Hunduu wal balleessee kanallee dhufee ka isa fakkaatu biraa ni balleessa. Isa kana qofatu hafa. Okay. Kuni 1 minus 1/n plus 1 qofatu hafe. Kana maal goona n plus 1 hawaaxaa isaanii ni fudhanna. Hazaan isa kana yoo hirre n plus 1dha. Yoo 1 hirre minus 1. Kana jechuun immoo n jechuun 1 wal balleessaa n/n plus 1 jechaadha. Plus 1 jechaadha. Kanaafuu n tarmiin keenya maal ta'e n tarmiin keenya tarmiin n keenya maal ta'e n tarmiin keenya teleskooppii waan ta'eef sn illee jechuu ni dandeenya jechuudha. Sn is equals to n plus 1/n dha. Okay. Isa dhibballee yoo itti galchine isa 99 kana yoo itti galchine 99 irra dhibbaa ta'a jechuudha. Ka barbaanne yoo itti galchine ni arganna jechuudha. Kanaafuu isa kana fakkaata. n tarmiin keenya isa kana fakkaata jechuudha. Okay. Argitan kana fakkaata jechuudha. Deebiin isaanii kana fakkaata jechuudha. Innis tarmii fi 99 tarmiillee naannoo kana kan hojjetamu ta'a. Such sequence is said to be telescoping sequence jechuudha. Deebi'ee ka wal balleessu jechuudha. Fakkeenyaaf 1/2 1/2 1/3 1/3 1/4 haaluma saniin ka wal balleessu kun maal jennaan telescoping sequence jennaan. Gara ibaatiin immoo when we have the formula general formula qabna jechuudha. Tarmii sequence kanaaf general formula inni nu ittiin argisiisu samii kun maal jennaan kunoo isa kana jechuudha. Mallattootaan inni kun summation symbol jennaan jechuudha. Summation symbolii kanarratti fakkeenyaaf n keenya hanga n deemaa yoo jenne a irraa tokkorraa ka'a jechuudha. AI jechuun haala kanaan yoo ka jiraatu taate tokkorraa ka'eetiniin ka gubbaa kun maal ka keessaa kun I maal taati index of summation dha jechuudha. In this I is index of summation or simple index jennaan. 1 is what lower limit in the n upper limit jechuudha. 1 lower limit dha. Upin maali n upper limit jechuudha kan gubbaa jechuudha. Daangaa gubbaa fi daangaa jalaa kan jennu lower limit in the upper limit jenneetiin yaamna jechuudha. Okay. Let n hanga positive infinity 1 irraa ka'ee b sequence sum of first sequence of sn yoo jenneen sn jechuun is called partial sum of sequence jennaan jechuudha. Denoted by sn dha jechaadha. Partial sum of sequence jenneetiin yaamna jechuudha. Asirraa formulaadhaan hedduutu jira jechuudha. Karaan ittiin ilaallu hedduutu jira. Karaalee kana fakkeenyaaf haala kanaan ka deemu yoo ta'e walii eda'u jechuudha. Tartiibumaan A1 A2 A3 jenneetiin walii eda'u. Propertii haa ilaallu. Propertii isaanii propertiin jalqaba yoo n keenya summationiin keenya inni irraa ka'ee keen keenya waan irraa yoo ka'e siin tuni gara alaatitti bahuu dandeetti jechuudha. Summationiin alatti baatetiniin maal kaa walitti eda'uu dandeenya jechuudha. Tokko propertii takka propertiin inni biraa immoo bifa kanaan yoo ka jiraatu taate adda baastee kaa'uu dandeetta jechuudha. Summation of AK plus summation of maal jennaan BK jetteetiniin kophaa kophatti kaa'uu dandeetta jechuudha. N dha K asirraa kan lamaanitu haaluma wal fakkaatuun deema jechuudha. K waanumarraa ka'a asiin n irraa ka'a tokko tokko adda baastetiniin ilaaluu dandeessa. Yoo walirraa hir'isullee ta'e haaluma sanii amma haraa inniin tokko kunooti asitti
kee yoo jenneen kee waan irraa yoo ka'e kee kan haala kanaan ka'e keen n irraa yoo kan taate jedhama foormulaa kanatu jira jechuudha. Mtu jira kun m'n gubbaa jirti keen jalaanii kaati as n jira. Kanaafuu inni suni maali waan m'n waan fi m gidduu jirti jechuu. Kanaafuu waan irraa ka'ee m plus 1 jedheen. M plus 1 jechuun kaasii kanarra waan ta'eef sameeshiniin isaa haala kanaan ta'uu danda'a jedha. Isa kanallee fakkeenya keessa fakkeenyan sirriitti isinii gala waan ta'eef fakkeenyan isin agarsiisa. Nafaana bu'aa. Mee fakkeenya gadii kanas haa ilaallu haala gadii. Gaafii kana jalqaba irratti maal goona sirii alatti baafanna jechuudha. Summation of jennaan teeniin appariidhaan lowariin ayin kenna waan himarraa ka'a kanaafuu ayidha. Ayin teenna maalitti goonamu waan irraa kaanii hanga 10 aad goona jechuudha. 1 eda'uu 2 eda'uu 3 eda'uu 4 eda'uu 5 eda'uu 6 eda'uu 7 eda'uu 8 eda'uu 9 jennee deemnee itti fufnee eda'uu hanga 10 itti edaana jechuudha. Gaaf kana jarri kun meeqa nuu dhufa 3 hin baay'isna jechuu gatii arganne san 3 yoo baay'isnu eda'ama asitti arganne kana baay'isuu 3 jennaan jechuudha. 3 ala jirti waan ta'eef 3 gaaf baay'isnu eda'ama arganne san meeqa nuu dhufa 55 iti. Kana yoo waliin baay'isne meeqa 15 takka meeqa 15 16 jechuu 165 dhufa jechaadha. Inni kun 165 dhufa. Haala kanaan hojjetama. Inni itti aanullee inni bii kun immoo maal jedha jeen meeqarraa ka'a 3 irraa ka'a 5j minus 4 jedha. 5j minus 4 kana jalqaba isa adda diina jechuudha. Isa kana yoo adda diinu teeniin akkuma jirtutti jirti 5j jennaani asirraa maalidha jeen kenna meeqarraa ka'a 3 irraa ka'a 5j tokko fudhanna hir'isuu jennaan sameeshin jennaan teen jeen kenna 3 irraa ka'a meeqa 4 jennaan jechuudha. Jalqaba irratti isa kana hojjenna. 5 kenna maal goona addatti baafanna. 5 kenna addatti baafannee sameeshinii isa kaanii dalayna jechuudha. Sameeshinii isa kaanii yogguu dalaynu jee kenna 3 irraa kaana jechuudha. 3 irraa gaaf kaanu 3 itti galchina 3 ai kenna jechuudha. ai zukaalistuu jennaan 3 eda'uu 4 eda'uu 5 eda'uu 6 eda'uu 7 eda'uu jennee hanga eessaa deemna hanga 10 deemna jechuudha. Eda'uu hanga 10 deemna hir'isuu jennaan. Isa 4 kana immoo 4 kenna 4 8 baay'ifna jechuudha. 4 eda'uu jennee 4 jennaan 8 time isii 8 jechuudha. Sababni isaa 3 irraa kaatii 3 illee ni hammatti 3 4 jettee 5 6 7 sanga 10 gaaf deemtu 8 kenna meeqa ta'a 8 ta'a jechuu. Kanaafuu 4 times 8 dha. Isiin tuni 4 times 8 jechuu hir'isuu qabdi. Kanammoo maal goona walitti edaane meeqan baay'isna 5 baay'isna jechuudha. Eegasii 4 times 8 kana 32 irraa hir'isna jechuu. Gatii arganne gatii asitti arganne san irraa 32 hir'isna. Dhumni isaa around 228 ta'a jechuudha. Isa kana walitti edaata 5 baay'iste jechuudha. Isa kana walitti edaate 5 baay'iste isa san dhufa jechuudha. Deebiin kenna 228 dhufa inni bii. Gaafii kana inni kun maalirraa ka'a 6 dha. Asii upper boundiin kenna 6 dha. Isa kana 6 dha. 4 into jennee k square plus 4 into jennee k square asiin immoo 10 dha. Asiin lower boundariin kenna meeqa 7 dha jecha. Isa kana akkamitti hojjenna? Arrange gochuu jechuu kun salphaadha. Formulaa reefu fayyadamne san fayyadamnee ilaaluu jechuudha. Hojjechuu jechuudha. 4 into jenneeni maal goonaa san booddee gubbaan upper boundiin kenna 10 jechuudha. 6 10 keessa jirti. Asiin jalaan immoo lower boundariin kenna maali 1 waan ta'eef keen kenna 1 irraa kaana jechuudha. 7 maali hanga 10 waan ta'eef isa keessatti hammatamti k square jennaan jechuudha. So isa kana 4 into jenneetiin hojjechuu jechuudha. Keen kenna maali 1 square plus 2 square plus 3 square 4 square jettee haala hanga meeqaa deemta hanga
10 iskeerii deemta jechuudha. Hanga 10 iskeerii deemte deebii kee kaawwatta jechuudha. Baay'ee salphaadha. Haala kanaanii jalqaba maal gochuu qabda? Arreenjimentii kana sirreeffachuu qabda. Asiin 6 as 10 jala jirti waan ta'eef 10 fudhatta guddaa. Asiin indeksii immoo lower indeksii keenya xiqqaa fudhatta, upper indeksii keenya guddaa fudhatta. San booddee hojjechuu qofa jechuudha. Wanti nurraa eegamu hojiidha. Egaa kunoo kana fakkaata jechuudha. Deebiin isaa iskeer goonee hojjanna kana dhufa jechuudha. Deebiin faayinaal anseriin keenya kana dhufa. Kaniin itti aanu ammoo isa kana jechuudha. Giivin sikweensii isa kana nu kenname isa kana evaluate godhi jedha. S4 itti galchi jedha, hanga 4 itti galchi jedha. 4 gaafa itti galchinu 1 square 1 cube 2 cube 3 cube jenne 200 nuu dhufa jechuudha. Lamaan baay'isna jechuudha. Isa kana hojjennee lamaan baay'isna. Exercise illee hedduun isaa isuma kana 6 hanga 6 illee deemisiin jedha. Hanga 6 illee isuma kana hojjetteetiin baay'isuu qofa jechuudha. Keenyaaf tokko cube jechuun tokko, 2 cube jechuun 8, 3 cube jechuun 27 haala saniin itti fufteetiin deemta. Eegasii booddee lamaan baay'ista jechuudha. Gatii argatte lamaan baay'isuu duwwaa sirraa eegama. Exercise yaa ilaalame. Exercise keessaa bifa salphaadhaa fi akka fixnatii qabuun kan waliin ilaalu ta'a. Sirriitti nafaana bu'aa isiniin ja'a. Gaafiin tokkoffaa keessaa een maal jedha? 3, 7, 11, 15 jedheetiin hanga S6 barbaadi jedha. S6 barbaadi jedha. S6 kenna maal ta'a? 3 garaagarummaan isaanii maali? Artimeetikiidha maali? 4dha jechuudha. 4 itti edaana. Kanaafuu 3 eda'uu 7 eda'uu 11 eda'uu 15 eda'uu 4 yoo itti edaanu 19 eda'uu 4 yoo itti edaanu 23 meeqa dhufa? 56 dhufa jechuudha. Deebiin isaa 56 haadhaaf. Kaniin biraa kaniin ilaallu gaafii sanniin keessaa n ezukaalistuu 3n -1 tan jettu ilaalla. Isa kana jalqaba irratti tarmiin tokkoffaan maal itti galchinaa? Tarmii tokkoffaa n kenna waan yoo itti galchinu 3 times 1 -1 meeqa dhufa? 3 hir'isuu tokko 2 dhufa jechuudha. 2 n kenna 2 yoo ka fayyadamnu taate asitti 2 galchina. 3 times 2 jechuun -1 yoo itti galchinu 6 dha, 5 dha. N 3 yoo kan fayyadamnu taate illee 3 times 3 jechuun 9 dha. 9 -1 jechuun 7 dha. Akkasuma odd waan jedhee itti fufuuf maal ta'a? 2 plus 5 plus plus 1 dha inni kun. Minus in hojjedhe kun plus 1 dha. Kana plus itti na jijjiira. Kana gaaf plus itti na jijjiirtan kun 4 ta'a. Kana gaaf plus itti na jijjiirtan inni kun maal ta'a? 6 7 ta'a. Inni kun immoo maal ta'a? 11 ta'a jechaadha. Kanaafuu 4 7 11 plus akkasuma immoo itti yoo galchinu 4 5 yoo itti galchinu taate 11 plus gaafii lama sanniin keessaa 3n plus 1 ka jedhu jira jechuudha. Isii kana yoo ka fayyadamu taate waan yoo ka itti galchinu taate waan asitti yoo ka galchinu taate 3 plus 1 jechuun 4 dha. 2 yoo ka itti galchinu taate 6 plus 1 dha. Meeqa? 7 dha. 4 yoo ka itti galchinu taate 3 yoo ka itti galchinu taate kun 2 yoo itti galchinu 3 yoo ka itti galchinu taate 9 plus 1 plus 1 10 dhufa. 4 yoo ka itti galchinu taate 12 eda'uu takka 13 dhufa. Wali edaana jechuudha. Hanga meeqa? S6 barbaadi jedha. 4 eda'uu 7 eda'uu 10 eda'uu 13 eda'uu 16 eda'uu 19 meeqa nuu dhufa? 69 nuu dhufa jechuudha. 69 dhufa yoo walitti edaame 69 dhufa jecha. Edaamni isaa haala kanaan kaayanna jechaadha. Isa amma asuma keessa gaafii inni kun f dha. Gaafii g itti haafufnu inni kun f dha. Waan itti galchi 2 minus 1 meeqa dhufa? Waan yoo itti galchitu 2 minus 1 kenna waan nuu dhufa jechaadha. 2 itti galchi
2 yoo itti galchitu 4 dha. 4 minus 1 kenna maal nuu dhufa 3 nuu dhufa. 4 itti galchi 4 jechuun 8 dha. 8 minus 1 meeqa dhufa 7 dhufa. akkasumaan 3 yoo itti galchite 6 dha. 6 minus 1 5 dhufa. 5 dhufa. eegas immoo 4 yoo itti galchite 3 yoo itti galchitu taate 9 dha. 3 yoo itti galchitu taate 4 yoo itti galchitu 8 dha. 8 minus 1 7 dhufa. haala kanaan itti fufa jechaadha. gaaf kana maal jennaani s 10 barbaadisiin jechuu danda'a. hanga barbaadisiin jechuu danda'a jechuudha. s6 barbaadi nuun jedhe amma isa kana jechuun 1 plus odd nuu dhufa jechuudha. 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus jennee itti fufna jechuudha. 1 2 3 4 5 plus 11 jecha. inni kun meeqa nuu dhufe 36 nuu dhufa jechuudha. 36 jechuun 6 iskeerii jechuudha. s10 yoo barbaadi nuun jedhellee haaluma saniin itti fufna jechuudha. 1 plus 3 plus 4 plus 5 plus odd waan jedhuuf plus jennee hanga inni 1 2 3 4 5 6 7 8 jenneetiin itti fufne hanga 19 deema jechuudha. 19 gaafa inni deeme hanga 19 deema. gaafa 19 inni ga'e maal jennaan jechaadha. walitti yoo edaanu inni kun 100 nuu ta'a jechuudha. 100 jechuun 10 iskeerii jechaadha. s2n illee yoo ka fudhannu taate 1 plus 3 plus jennee itti fufna hanga 39 deemna. 39 jechuun walitti yoo edaanu meeqa dhufa 400 dhufa. 400 jechuun meeqa 20 iskeerii jechuudha. s 100 yoo ka fudhannullee taate akkasumatti itti fufee meeqa nuu dhufa 10,000 nuu dhufa waan ta'eef kana jechuun 100,000 nuu dhufa waan ta'eef 100 iskeerii ta'a jechuu innillee 100 iskeerii ta'a. n barbaadi yoo nuun jedhe hoo n iskeerii nuu ta'a jechuudha. haala kanaan hojjanna gaafii kana. gaafiin itti aanu immoo log of n plus 1 jetti. gaafii kana sirriitti hordofaa. gaafilee akkanaa kana qorumsa irratti yeroo baay'ee kan dhufan jechuudha. kanaafuu s6 barbaadi nuun jettame s6 kennaa barbaadnu isa kana jalqaba irratti log of n jechuun n kenna waan itti agalchinu 1 over 1 ida'u tokko jechuun 2 isa tokko plus log of summation dha waan ta'eef wanti hojjennu log of 2 yoo asitti gagalchinu taate 2 over 3 plus log of 3 over 4 plus log of 4 over 5 akkas jedhee itti fufee log of n over n plus 1 jedhee haaluma kana waan itti fufu jalqaba irratti waa'ee loogii kan hojjechuudhaaf maal gochuun nurraa eegama. seera loogii keessatti log of a plus log of b jechuun log of a plus log of b jechuun maal jechuudha. log of b dha isin kuni log of a dha. sirriitti akka isinii barraaf jedheeti log of a plus log of b jechuun maal jechuudha. log of jettee koomanii fudhattaa loogii a times b jettaan jechuudha. hiintii kana qabannee hojjanna jechuudha. hojiin asii gadi hiintii kana irratti hundaa'a jechuudha. hiintii kana irratti hundaa'a. okay isa kana amma maal goona jalqaba irratti log jenne loogii koomanii fudhanna. azaan 1 over 2 times 2 over 3 times 3 over 4 times 4 over 5 times jennee haala kanaan itti fufna jechuudha. s6 jennee hanga 6 iddoo kanatti 6 yoo galchinu taate 6 over 7 dhufaa miire. okay gaaf kana 2 dhaan ni baddii 3 dhaan ni baddii 4 dhaan ni baddii as biratti 5 ka jedhu immoo iddoo kana jira jechuudha. inni kun deemee hanga 6 over 7 ka dhufu 6 over 7 dhufa. as bira kunis kaballeessuun qabaa 1 over 7 qofaaf jechuudha. kanaafuu
log of meeqatu hafa log of 1/7 tu hafa jechuudha. Log of 1/7 jechuun immoo log of 7 the power of -1 jechuudha. Log of 7 the power of -1 jechuun immoo minus log of what 7 jechaadha. Minus log of 7 jechaadha. Kana deebiin final answeriin kenna minus log of 7 jechaadha. Isuma irratti log of 10 barbaadisiin jechuu danda'a. Log of 20 barbaadi yoo nuun jedhellee salphaadha jechuudha. Homa wantiin adda isa godhu hin jiru. Log of 20 illee barbaadi nuun haa jedhu. S20 nuun haa jedhu. S20 jechuun jalqaba isaa maal fudhatta? Logii n fudhatta. Log of 1/2 log of 1 fudhatta times logii isa macarrashaa fudhatta jechuudha. Deemtee log of maal jettaan? eda'uu qofa logii koomanii fudhannee jirra waan ta'eef asirratti eda'uu qofa. Asirratti maal jennaan 20/21 jechuun qofa jechuudha. Okay, kanaafuu 20/21 20 kaayibaatiin 20 as jirtu ni baddii. Kanaafuu logiin keenya maaltu hafa? Log of 1/21 dha jechuudha. Kana jechuun immoo minus log of 21 jechaadha. Minus log of 21 jechuudha. Log of 100 illee S100 illee barbaada yoo nuun jedhe salphumatti wanti nu gochuu qabnu log of maali? Minus log of 100 qofa jechaadha. 101 dha jechaadha. 101 jechaadha. Kan jalaa takka edaatitumaan hojjechuu qofa jechaadha. Isa kana gaafii ayyaa hojjennu amma. Okay, haala kanaan nu kenname SN barbaadi jedhee jalqaba irratti waan iddoo kanatti galchina jechuudha. Waan yoo itti galchinu 1 over asitti waan yoo galchinu 2 dha jechuudha. 1 over 2 minus 2 over waan yoo itti galchinu 1 plus 1 jechuun 2 dha. Kanaafuu 2 over waan yoo itti galchinu sitti 3 dha jechuudha. Plus jennaan kun termii jalqabaati. Plus jennaan itti aansina 2 itti galchinu 2 over 3 minus 3 over 4 plus jennaan amma termii itti aanullee kun termii tokko jechaadha. Termii itti aanullee 3 galchina 3 over what 4 over minus what 4 over 5. Haala kanaan itti fufee hanga n ti. N keenya maal itti galchina? N itti galchina jechuudha. N over n plus 1 minus what n plus 1 over n plus 2 dha jechaadha. Deemee okay, asumarraa akka argaa jirtan isheen tunii fi isheen tun masaanuu walitti wal balleessiti. Isheen tunii fi isheen tun masaanuu walitti tunillee ta'ittaan tooyin balleessiti. Tunis taballeessitu qabdi jechuudha. Okay, kamtu hafa? Kama carrasha isa kanatu hafa jechuudha. Isa kanaa fi isa jalqabaa kanatu hafa. So maaltu hafa? 1 over 2 minus n plus 1 over n plus 2 tu hafa jechuudha. Okay, gaafa kana asirraa hawaaxaa isaanii fudhanna jechuudha. 2 n plus 2 dha. Azaan isa kana yoo keerru taate n plus 2 arganna minus jennaan. Isa kana yoo keerru taate 2 into n plus 1 dha. Okay, isa kana jechuun yoo irra karaabsinu ta'e inni kun irra yoo raabsine 2n plus 2 dha. 2n plus 2 jechuun minus irra raabsina kun minus 2 taati jechuudha. Iddoon tun minus 2 taati. Minus 2 fi 2 wal balleessiti. N takkaa fi minus 2 n jira. As immoo minus 2 n jira. Minus n qofatu hafa jechuudha. Kanaafuu minus n over kajalaa isa kana jechuudha. 2n plus 4. Okay, SN keenya argannee jirra jechuudha. SN keenya erga arganne asirraa kan barbaanne itti galchineetiin argachuu dandeenya. S10, S100, S20 maaloo tokko isaatu hunda isaatu salphumatti argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf S6 nuun jedhe. S6 yoo barbaannu ta'e gatii n keenya minus n keenya 6 over maal jennaan 2 n keenya 6 dha plus 4. Kana jechuun minus 6
over meeqa 12 ida'u afurii jechuun 16 jechaadha. Kanaafuu lamaan meeqa -3 over 8 ta'a jechaadha. S6 keenya -3 over 8 ta'a. S10 hoo S20 hoo S100 hoo maal ta'a akka jedhullee akkasumatti galchuu qofa jechuudha. S10 yoo barbaanne -10 over what 10 times 2 jechuun 20 dha. 20 10 2 times 10 dha. 2 times 10 plus 4 jechaadha. Plus 4 dha. Kana jechuun -10 over 20 plus isa kana jechuun 24 jechaadha. Isa kana jechuudha. S10 S20 illeen S25 illeen S100 illee yoo barbaanne haaluma kanaan hojjenne. S20 illee yoo barbaanne -20 over 2 times 20 plus 4 jechaadha. Salphaadha kun. -20 over what? Anta charging dhume. Azan -20 over what? Kana jechuudha 40 ida'u afurii jechuun 44 jechuun simplify goonee kaa'uu dandeenya jechuudha. Bifa barbaadne simplify goonee kenna. Kana isinillee kanallee simplify godhaatii ka'a. Lamaan isaaniitu kana fakkaata jechuudha. Gaafii itti aanu